akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota biiftuu foondeeshin kun qeerroo magaalaa Shaashamannee fuulleffannaan keenya gara Irreecha Hora Finfinnee gara magaalaa Shaggarii waan ta'eef hamma xumura sagantaa keenyaatti biiftuu foondeeshin garee kana waliin kan jiru ta'uu qeerroo magaalaa Shaashamannee egaa haawwatiin as keessa jiran kun haawwatiin seenaa qabu Irreecha uummata Oromoo bara baraa waliin jechuudha. Egaa waliin gurguddoon warroota Irreecha Hora Arsadee godaannisa guddaa Oromoo keessatti dhiisee lixe san irratti warra hirmaatanii fi warra ilmaannan isaanii achirratti wareegama aarsaa qaalii kaffalan warra achirratti dhiiga isaanii lola'u ijaan argeedha. Kanaaf sagantaa keenyaatti jechuudha. Biiftuu foondeeshin qeerroo Shaashamannee waliin kan jiru ta'uu asumaan beeksisa. Olwaadhaa galatoomii isin jaalladha. Qophiin keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Imalli keenya magaalaa Shaashamannee irraa gara magaalaa Shaggar Hora Finfinneetti jechuudha. Ayyaana Rabbiidhaan baga isin ga'eechaa maqaan keessan eenyu? Saadiyaa Gammachuu. Saadiyaa Gammachuu baga geesse irra deebinee Irreecha bara 2017 jechuudha. Mee ayyaanni kun gammachuu akkamii dhaga'ama? Baay'ee gammachuu hojjaati. Uummanni sababii sablammoota asii wal qabu argame anillee baay'ee gammadeera. Mi'a kanneen hin gurgurtaa? Mee guyyaa Irreechaa kana baay'ee sirraa deema? Baay'ee soorata hin deemne agarsiisa aadaa waan miidhaa aadaa ta'e gammadee kan gurgure kan gurgurate mana walitti waan qabu. Annan gamee akka biiftuu faawundeeshiniitti waan xiqqoo tokko jechuudha. Waan bitaa fi kanumaan sirraa bitaa kun meeqa? Birrii dhibbaadha. Birrii dhibba. Birrii dhibbaan sirraa bitaa. Nahi kita guddaa kana. Galatoomii jabaadhu aadaa Oromoo agarsiisuun akkuma itti fufetti hundi keessanii bareessanii ga'e jecha. Egaa kanatti argamnu magaalaa naannoo Bulbulaatti argamna jechuudha. Qophiin keenya akkuma itti fufetti jira waan ta'eef nu hordofaa. Kun uffata aadaa Arsii. Aadaa Arsii. Hiikni inni kennu jechuudha halluu gargaraa qaba. Hiikni inni kennu uffata aadaa Arsii jechuun uffata naannoo dhaabbachuun wal godhan naannoo dhaabbachuun wal beekan garaagarummaa Arsii jedhanii Arsiin bakka garaagaraa jira. Kun Arsii midhaati. Arsii Baalee jira kana fakkaatu. garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qaba. Baalee illee. Abbaa Gadaa kophaatti immoo kanuma aadaa Oromoo kanarraa kan ta'e tokko. Kanuma aadaa Oromoo hunda ta'uu danda'a. Mee waa'ee bokkuu Abbaa Gadaa irraa waa tokko si haa gaafadhu. Waan beektuu qabda. Ayyee bokkuun gara gubbaatiin mallattoo addaa qaba, gara jalaatiin mallattoo addaa qaba. Mee maaliif? Isa seenaa bokkuu kan baay'ee beekamu. Dura ammaatti jaalladha. Ayyee abbuush adduu galatoomii irraatti jedhaa. Amma bulbulaa irratti argamaa bulbulaa irratti bara bara yeroo hundaa qophii bareedaa qophaa'ee warra Irreechaa simatu jechuudha. Kunoo daawwannaa kun aadaa Oromoo Arsiiti. Bifa kanaan bulbulaa irratti yeroo hundumaa jechuudha qophiin babbareedaatu warra Irreechaa kana karaa irratti keessummeessaa.